Nagaanii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jirra jirtu uummata qashti. Itti aansuudhaan Keessumattuu shamarran biyya ambaa jirtan of eeggannoo akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin yaadachiisa. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon nu barsiisaa turte. Eeyyee Waaqayyoodha. Barumsi tawaayidoos kunoo kanadha. Hordoftoota keenyaa gola ididaa yuutuubiitiin biyya keessaas akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin kanneen nu daawwataa jirtan bakkaaf lafa jirtan hundumattiyyuu nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiin sa'a kanaaf yeroo kana geessan? Waaqayyo sa'aatii kanaaf yeroo kana kan nu ga'e waa'ee isaa akka dubbannuutiif gochaa isaa oolmaa isaa dhugaa akka baanuuf waaqummaa isaa akka nuti dubbannuudhaaf ulfina keenya dhiisnee ulfina isaa kabaja keenya dhiisnee kabaja isaa akka nuti dubbannuudhaaf Waaqa sa'aatii kanaaf yeroo kana nuu kenne maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yesuus Kiristoos eenyudha? Waaqadha moo namadha? Egaa akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee waa'ee Yesuus Kiristoos waaqummaa isaas ta'ee namummaa isaa yookiin nama ta'uu isaa ragaalee garaagaraa kaasnee sa'aatii dheeraa waliin dubbachuu dandeenya. Kanaan dura abbootiin keenya hayyoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoodhaa waa'ee waaqummaa Kiristoos ulfina isaa guddina isaa beektonni mana amantaa keenyaa hedduun isaanii dubbatanii jiru. Namni qalbeeffatu yoo jiraatedhaaf. Egaa har'aa gaaffii keessumattuu iyyuu karaa toora tiiktookiitiin karaa toora sooshaal miidiyaa tiiktookiitiin gaaffiin keessumattuu karaa ijoollee shamarranii warra mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yookiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'an keessattuu ijoollee shamarranii yaasuudhaaf baasuudhaaf warroota dhamahaa jiran warra gufatanii gufachiisuu barbaadan warra badanii balleessuu barbaadan warra du'anii ajjeesuu barbaadan gaaffii isaanirraatii maddeetiin waa muraasa waliin baranna. Gaaffiin kunis maalidha kan jedhuudhaatiif sagalee kana daawwadhaa walitti deebina. nagaanii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jirra jirtu uummata qashti. Itti aansuudhaan gaaffiin qaba ijoollee kiristaanarraa. Gaaffiin kiyyaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture waaqa moo nama? Deebiin kan keessan namadha yoo jettan Yesuus Kiristoos yeroo itti arbuun ija hin godhannetti maaliif arbuurraa ija barbaacha dhaqe? Bifa namummaadhaan deddeebi'aa tura erga ta'e namni yeroo qotu hin facaasu waan ta'eef yeroo facaasu immoo hin qotu waan ta'eef yeroo isaa maaliif eeggatee hin dhaqne? Lammaffaan immoo waaqa ta'ee deddeebi'aa ture yoo ta'e maaliif erga waaqa ta'e abboomee ija naaf kenni jedhee ija buusee hin nyaanne? Waaqadha waan ta'eef waan hundumaa gochuu waan danda'uuf du'it godhanaa deebisaa. Egaa akkuma amma dhageessan gaaffii obboleettii keenyaa Yesuus Kiristoos waaqadha moo namadha? Yoo nama ta'ee nama erga ta'eeti sa'aatii itti mukti arbuudhaa firii argamsiisuu hin dandeenyetti maaliif muka arbuu sana bira deemee firii irraa barbaacha deeme? Yoo waaqadha ta'e immoo waaqummaa isaatiin muka arbuu sanaatiin waaqa erga ta'e ni danda'a waan ta'eedhaaf muka arbuu sanaatiin firii naaf argamsiisi jedhee irraa soorachuu hin danda'a ture. Kanaafiyyuu warri amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftan Kiristoos waaqadha moo namadha gaaffii jedhuutiif gaaffii gaafatamneetiif deebii laachuun dirqama keenyadha. Haa ta'uuti gara gaaffii kanaaf deebii kennuutti utuun hin dhufin dura wantan isin hubachiisuu barbaadu hordoftoonni ididaa yuutuub biyya keessaa biyya alaa teessanii kanneen dhaggeeffataatti daawwataatti jirtan sagaleen kun kan isin bira gaatu sagalee kana isin qofaatu hin taane hiriyoota keessan obboloota keessan biraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadha. Haa ta'uuti obboloonni shamarranii baay'inaan namoota 7 ol ta'an amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana balleessuudhaatiif shakkii amantoota keessatti uumuudhaaf keessumattuu immoo ijoollee shamarranii biyya ambaa jiran sammuu isaanii keessaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo soba akka inni ta'e amantaa dhugaa akka inni hin taane sammuu isaanii keessa kaa'uudhaatiif kiristaanummaa akka isaan dhiisaniitiif waaqummaa
Kiristoos akka gananiidhaaf Kiristoos waaqa jechuu dhiisanii nama akka isaan jedhaniidhaatiif barsiisa sobaa sammuu isaanii keessa kaa'uudhaatiif qarshiin isaaniif kaffalamee beenyaan isaaniif kennameetiin daldalaa cimaa irratti kan argamanii jiran shamarran ijoolleen torba hojii kanaatti bobba'anii jiru. Shamarran namoota torbaa ol hojii shakkummaa kanatti bobba'anii jiran keessaatii ijoolleen shamarranii lama kanaan dura ifa of baasaniitiin morma isaanii irraatii fannoo yeroo isaan kutan arginee jirra. Mormi isaanii muka birbirsaa baala kan qabu, damee kan qabu, bareedaa, hawwataa, simboo kan qabu morma isaanii irraa fannoo gaafa kutanii jedhan akka muka maaxamee dameen isaa irraa murameedha. Simboo dhabanii, surraa dhabanii kan deddeebi'an obbolootni lama ifa of baasaniitiin turan. Akka wanta amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiranii, keessa taa'aa turanii, amanaa turanii, waa'een amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa akka waan isaanii hin galle daandii sobaa ta'e fakkeessanii hojii isaanii daldalummaa sana ifa baasanii yeroo agarsiisan ija keenyaatiin argineerraa agartaniittu. Ammas immoo har'aa qaama sadaffaa shamarree Ortodoksii Tawaahidoo waaqummaa Kiristoosiin gansisiisuudhaatiif qarshiin kaffalamee fi kan bobbaatee jirtu ifa isinii baasuudhaaf gara keessanitti dhufee jira. Shamarreen kun shamarree sadaffaadha. Egaa shamarree kana sooshaal miidiyaa isheen itti fayyadamtu toora tiiktookii irratti ba'uudhaatiin akka wanta Ortodoksii Tawaahidoo keessatti utuu teessuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti gaaffiin waaqummaa Kiristoos akka wanta isheedhaaf hin galletti gaaffii yeroo isheen gaafattu agarra. Sooshaal miidiyaa fayyadamtu kana irratti naxalaa yookiin balee uffachuudhaatiin balee gaafa uffattu immoo bifa akka hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa bifa fannootiin akka uffatanitti fakkeessitee yeroo isheen uffattu agarra. Badeenafuu abdii qabaa isaa kufee si tol qabaa si qabadhee anooleraa jajjabaa koo miliqeeraa nan argataa dinoonni koo maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala keen mawaatamee harkaan kennee booji'amee. Haa ta'uutii amantuu yookiin hordoftuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo otoo hin taane qarshiidhaan bitamtee fakkeessuudhaan akka hojjetaatti jirtu sooshaal miidiyaa isheen fayyadamtu ragaadha. Amantaa isheen hordoftuu Ortodoksii, Musliimaa, Pirotestaantii ta'uun isaa ragaa qubsaan jiraatuu baatullee sababiin isaa gamas gamanas kan fakkaattu wanta taateetiif. Nagargaara naannoo waaqayyoon koo harkirra lama. Badeenafuu abdii qabaa isaa kufee. የመልከውን አላጣም እኔን ግን ፈልጎ ለማይሰማ ቢያቆመኝም ሸንጎ ሰባት እጥፍ ቢነድ እሳቱ ጨምሮ እኔ ግን አልሰግድም ዛሬም እንደ ድሮ ለማያየኝ ለማይሰማኝ አይን ለሌለው አያዋጣ Garuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka isheen hin hordofne beekamaa akka inni ta'e akka hubattaniifidha. Haa ta'uutii keessumattuu ergaan ani qabu ijoolleen keenya hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessumattuu shamarran biyya ambaa jirtan of eeggannoo akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin yaadachiisa. Hanga barsiisummaa kiyyaatti, hanga abbummaa kiyyaatti, hanga nama tokkotti wantan isinitti himuu barbaadu. Yoo kiristaana taatan kiristaanummaan isinirraatii haa calaqqisu. Yoo Pirotestaantiidha taatan hojiin Pirotestaantummaadhaa isinirraa haa calaqqisu. Yoo Musliima taatan waa'een Musliimummaadhaa isinirraatii haa calaqqisu. Kanarraan kan hafe ijoolleen keenya shamarraniidha. Fakkeessuudhaaf jettanii filawuu hedduu akka argattaniidhaatiif jecha hordoftoota baay'ee horachuudhaaf jettaniitiin yookaan sirba yookaan immoo weedduulee faaruulee dhaabbata amantaa biraadhaa sooshaal miidiyaa keessan irratti maxxansitanii asiif asee yookiin achiif as fakkaattuu taatanii ofiis dogoggortanii namoota akka hin dogoggorsine maqaa Waaqayyoodhaan irra deebi'eetan isin hubachiisa.
Eeyyeen warri utuu beektanii itti galtanii jirtan hojii keessan godhattanii jirtu. Warri utuu hin beekin garuu kiristaanota dogoggorsaatti jirtan dafaatii irraa deebi'aa. Lubbuu namoota baay'ee harka keessan keessa jirti. Itti gaafatamtuu ni adabamtu. Namoonni baay'een utuu hin beekinidha hojii kanatti bobba'anii kan jiran. Garuu namoonni ijoolleen shamarran 7 ol kan ta'an qarshiin isaanii kaffalameetu dogoggorsuu irratti kan isaan argaman. Kanaaf haa ta'uutii gara gaaffii kiyyaatti gaafa gaaffii Ortodoksii Tawaahidoo kan hordofan kiristaanota gaaffii gaafatameedhaaf akka barsiisaa tokkootti gaafan deebii kennu. Waaqayyo Kiristoos Iyyasuus Waaqayyoodha moo namadha kan jedhuudhaatiif obboleettiin keenya gaaffii kaasteetiif gaaffii ishee kanaatiif deebii kennuudhaatiif kitaaba qulqulluurra wanta jiru waliin caqasna. Gaaffii obboleettiin keenya kaastee wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irraatii kaasnee gaafa ilaallu lakkoofsa 13 gubbaa irratti jecha barraa'ee jiru ragaa godhachuudhaatiin gaaffii nu gaafattee jirti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumtaa isaas isaan Biitaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus ni beela'ee jedha. Saba Waaqayyoo Kiristoos Waaqayyoodha. Kiristoos Waaqayyoo akka inni ta'e ragaan kitaaba qulqulluudhaa jira isa jedhuudhaatiif kutaara kitaaba qulqulluu keessaa Kiristoos Waaqayyoo akka inni ta'e kutaa hedduu keessatti barraa'eetiin jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gubbaa irratti hundumaa bituu kan danda'u Waaqayyoo alfaadhaaf Omeegaa barri kan hin jijjiirre jalqabaaf xumura kan hin qabne Waaqayyoo anadha jedha. Barri kan jijjiiruu hin dandeenye jalqabaaf xumura kan jiru. Barri kan isaaf lakkaa'amuu hin dandeenye baroota dabarsee ofiisaa kan jiraatu samiif lafa isa uume samiif lafti gaafa darbu ofiisaa garuu bara baraan kan jiraatu Waaqayyoo Waaqni keenya inni nuti amanannu Waaqayyoodha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 gubbaa irratti innis Kiristoos Waaqa dhugaadhaa fi jireenya bara baraa kan ta'e isa akka ta'e ragaanuuf kaayetiin jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 gubbaa irrattis lubbuu koo eenyulleen harkaatii fudhachuu hin danda'u dabarsee kennuudhaafis fudhachuudhaatiif mirga isaa kan qabu anadha. Eenyuyyuu aangoo isaatiif fedhii isaatiin lubbuu koo narraatii fudhachuu hin danda'u jedhee Kiristoos Iyyasuus utuu gara fannootti hin deemin du'a Addaam ofii isaatii utuu hin du'in duraa fannifamuu kan qabu Addaam bakka isaa bu'ee Addaam lammaffaa Kiristoos gaafa fannifamu dursee warri Yihuudootaa aangoo isaaniif humna isaanii dandeettii isaanii qabeenyaa isaaniitiin lubbuu isaas harkaatii fudhachuu akka hin dandeenye akka ajjeesuu hin dandeenye gaafa dubbatu lubbuu koo dabarsee kennuudhaafis fudhachuudhaatiifis aangoo kan qabu anadha. Eenyullee lubbuu kiyyan harkaa fudhachuu hin danda'u gaafa jedhu Kiristoos Yesuus Waaqayyoodha. Kanaafidha faaruu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee Tawaahidoon wangeelaan nu barsiisaa turte nutis dhugaa baana Waaqayyoodha barumsi Tawaahidoos kunoo kanadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee Tawaahidoon wangeelaan nu barsiisaa turte nutis dhugaa baana Waaqayyoodha barumsi Tawaahidoos kunoo kanadha. Barumsi Tawaahidoo Kiristoos Iyyasuus Waaqayyo akka inni ta'e nu barsiisaa turte. Nutis immoo har'a dhugaa ba'aatti jirra. Dhugumattiyyuu Kiristoos Iyyasuus Waaqayyoodha. Warri shakkitootaa Kiristoos waaqummaa isaa warri ganan nuunis gansiisuu kan barbaadan hedduu isaanii jira.
Waaqayyo Waaqni keenya Waaqa akka inni ta'e samiirraatii akka gadi bu'ee kutaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:51 kaasnee gaafa dubbannu nyaanni jireenya bara baraa inni samiirraatii bu'ee anadhaa jedha. Nyaanni jireenyaa kan bara baraa inni samii gubbaadhaa gadi bu'e anadhaa. Kiristoos samiirraa bu'e. Samiirraa kan gadi bu'e immoo Kiristoos Waaqayyoon malee eenyullee hin jiru. Waaqayyoodha Kiristoos. Jireenya bara baraa inni nuu kennu, nyaata bara baraa kan ta'e, biddeen bara baraa kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Namni kana irraatii nyaate immoo jireenya bara baraa ni jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:33 gubbaa irratti biddeenni Waaqayyoo isa Waaqa irraatii gadi dhufu biyya lafaa kanaatiifis immoo isa jireenya kennudha jedha. Jireenya kan hin kennu Kiristoos Iyyasuusidha. Samiirraa kan bu'e isadha. Inni samiirraa bu'e ilma Waaqayyoo, inni samiirraa bu'e ilma durbee Maariyaam. Jalqaba haadha malee abbaa irraatii samiif lafti kun utuu hin uumamin kan dhalate. Yeroo lammaffaadhaaf Addaamiif ijoollee Addaam hundumaa bilisa baasuuf gabrummaa seexanaa jalaa baasuudhaatiif dukkana jalaa gara ifaatti deebisuudhaaf waanjoo gabrummaa irraa kaasuudhaaf jecha abbaa malee erga samiif lafti kun uumame abbaa malee haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa kan dhalate. Leencicha Qaraaniyoo mooticha Yihuudaa kan ta'e Kiristoos Iyyasuus inni Waaqayyoodha. Erga inni Waaqayyoodha ta'e gara addunyaa kanaatti dhufee yeroo deddeebi'aa turetti Kiristoos kaayyoo ittiin gara addunyaa kanaa dhufedha qaba. Waaqayyo gara addunyaa kanaa dhufe gaafa jennu inni jalqabaa Addaamiin fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe. Haa ta'uutii garuu Addaamiin fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti gaafa dhufu Kiristoos Waaqadha erga ta'e samiirra taa'ee Addaam fayyittiin jechuu ni danda'a ture. Garuu kaayyoo ittiin gara addunyaa kanaa dhufu qaba ture. Sababiin isaa sanyii kee irraatii dhaladhee dhufee nama ta'ee tan si fayyisa jedhee waadaa waan galeedhaatiif. Sanyii Addaam irraatii kan argamte qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa kan taate fooniin yaadaan dubaroo kan taate haadha isaa dubroo Maariyaam irraa dhalachuun dirqama waan ta'eef gara addunyaa kanaatti dhufeetiin jira. Gara addunyaa kanaa gaafa dhufu foon isheerraa foon dhiiga isheerraa dhiiga fudhatee nama ta'ee nu gidduu waan deddeebi'eedhaatiif Kiristoos Iyyasuus goonka nama ta'eeraa goonkas Waaqadha. Tawaayidoon kan isheen barsiistu akkasittiinidha. Kiristoos Waaqayyoodha namadhas. Goonka Waaqa goonka namadha. Nama ta'e gaafa jennu fakkaachuudhaan miti, fakkiidhaan miti, suuraadhaan otoo hin taane dhugumatti inni nama ta'e. Kanaafidha qulqulluun abbaan keenya Yohaannis jaalallee gooftaa inni jedhame bartoota iccitii keessaatii tokko kan ta'e Yohaannis wangeela isaa irratti waa'ee Kiristoos waaqummaa isaa samii irraatii gadi bu'uusaa ifa godheetu nutti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irraatii kaasnee gaafa ilaallu jalqaba sagaleetu ture jedheetu eegala. Jalqaba sagaleetu ture. Sagaleen sunis immoo Waaqayyoon bira ture. Sagaleen sun ofuma isaatiiyyuu immoo Waaqayyoon ture jedha. Kiristoos Waaqayyoodha. Sagalee kan jedhame Kiristoos. Inni jalqaba abbaa bira akka inni ture. Wanti hundumtuu isaan akka inni ta'e. Innis immoo Waaqayyoon akka inni ta'e dubbateetiin ture. Kanaafiyyuu inni jalqaba sagalee ture. Sagaleen abbaa bira ture sun. Sagaleen inni wanti hundumtuu isaan ta'e sun foon uffatee nu gidduu deddeebi'ee jedha. Waaqayyoo foon uffachuudhaan nu gidduu deddeebi'ee sun ilmadha. Kiristoosidha. Kanaaf Kiristoos maalidha? Waaqayyoodha. Yesus Kiristoos Waaqayyoodha. Yesus Kiristoos eeyyeen namadha. Foon uffatee nu gidduu waan deddeebi'eedhaatiif. Haa ta'uuti kutaa gaaffii keenyaatti gaafa deebinu gaaffii obboleettiin keenya kaastee gaaffii gaafataa jirtu kanarratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos magaalaa Yerusaalemiin keessa otoo jiru magaalaa Yerusaalem sana keessaatii utuu ba'aatti jiru bartoota isaatii wajjiniin ni beela'ee jedhee eegala. Kiristoos Waaqadha moo nama kan jedhu kutaa kana keessatti gaaffii ka'edha. Nama yoo ta'e yeroo itti arguun ija godhachuu hin qabnetti maaliif gara muka sanaa deeme? Wanti hundumtuu yeroo qaba.
Yoo waaqadha jedhame immoo mukti harbuu sun yoo ija dhabdeyyuu ija akka inni godhatu gochuun danda'u irraan nyaatu. Waaqayyoo nyaata miti kan inni barbaade. Waaqayyoo wanta nyaatu hin dhabne. Waaqayyoo ofii isaatii wanta nyaatus immoo akka keenyatti kan barbaadu miti. Sammuu keenyaan yaada keenya beekumsa keenyaan madaaluun nurra hin jiraatu. Akka akoof akka keessan Waaqayyo akka nuti ciree nyaannee laaqanaatiif waan nyaatamu barbaadnu miti. Waaqayyo akka akoof akka keessan kan soorataan jiraatu miti. Garuu nama wanta ta'eedhaatiif namummaa isaa keessatti namni akka inni beela'u gaafa barsiisudha. Namni ni beela'a. Ciree nyaannee laaqana barbaanna. Laaqana nyaannee irbaata akkuma nuti barbaannu jechaadha. Nama ta'eera waan ta'eef namummaa isaatiin foon uffachuu isaatiin ni beela'e. Ni beela'e. Yeroo beela'u gara muka harbuu sanaa deeme. Muka harbuu sanarraa baala malee firii hin arganne. Kanaatiif muka harbuu sana battala sanatti maal godhe? Iji firiin sirraa hin argamin ittiin jedhe. Muki harbuu sun battaluma sanatti godde. Battala sanatti goguu waaqummaa isaa. Foon uffachuu isaatiin muka harbuu sanarraa firii barbaachuu deeme. Waaqummaa isaatiin immoo battala sanatti mukti sun akka isheen goddu taasise. Kun waaqummaaf foonni hojii isaa gaafa hojjetu. Haa ta'uyyuu maleessaa wanti kun fakkeenyaan wanta dubbatamedha saba Waaqayyoo. Fakkeenyaanidha. Muka harbuu kan jedhame anaaf siidha. Kiristoos ni beela'e gaafa jedhamu wanta nyaatamu miti bara. Kiristoos kan beela'e jaalaladha kan beela'e. Kiristoos kan beela'e jaalala dhalli namaa waliif qabanidha. Kiristoos kan inni beela'e firii gaarii anaaf ati qabnudha kan inni beela'e. Malee akka koof akka kee nyaatamee darbuudhaaf miti. Fakkeenyaan gaafa isaan barsiisu gaafa isaan hubachiisudha. Gara muka harbuu sanaatti deeme. Ati muka harbuu sanadha. Kiristoos hammatuu gara keetii dhufeetii maal sirraa argata? Firii sirraa argata moo baala qofaadha? Utuu gara keef gara koo dhufee Kiristoos anaaf sirraa maal argata? Kan jedhudha. Har'as namoonni baay'een baala qofaa ta'anii jiru. Har'as namoonni baay'een firii ofirraatii hin qaban. Warra firii hin qabne firii akka isaan godhatan gaafa isaan barsiisudha. Waaqummaa isaatiin garuu adabbii akka isaanitti kennu. Namni firii hin godhanne akkuma muka harbuu sanaati. Battala sanatti ni goga. Namni firii hin qabne jecha. Mukti gogee jedhu immoo kan inni ta'uudhaaf abiddaafidha. Hin gubata. Abiddaan erga gubatee booddee daaraa ta'a. Akkasumadha. Namni jireenya isaa keessatti firii hin argamsiisne, firiin irraati hin argamne, waan gaarii kan hin qabne, hojii gaarii kan hin qabne akka muka harbuu sanaa gogaa. Mukti gogee immoo abiddaafidha. Kanaafiyyuu dhala namaatiif immoo abiddi qophaa'ee jiru si'oolidha. Ga'annama abiddaa iddoo kuufama abiddaa kan ta'edha. Kanaafiyyuu iddoo sanatti akka hin darbatamneedhaatiif hojii gaarii hojjechuutu anaaf sirra jiraata. Haa ta'utii Waaqayyo Waaqni keenya gaa Kiristoos Iyyasuus inni Waaqayyoodhaa isa jedhuudhaaf eeyyeen Waaqayyoodhaa. Kutaa biraa utuu hin seeniin bakka biraatti utuu hin fagaatiin Waaqayyo waaqummaa isaa kan ittiin baran duuka bu'oonni battala sanatti goguu harbuu sanaati. Battala sanatti goge bartoonni isaa duuka bu'oonni isaa ni raajeffatanii. Akkamittiin mukti harbuu kun battalumaan goguu dandeessee jedhanii raajeffataatiin turanii. Waaqayyoodha kaa. Inni Waaqayyoodha wanta ta'eedhaatiif. Inni namaa isa jedhuudhaaf immoo eeyyee namummaa isaatiin beela'ee jira. Nama kan ta'e kamiyyuu waan beela'uuf, waan dadhabuudhaaf. Rakkina namaa, dhiphina namaa kan ta'e, dadhabbii namaa kan ta'e, foon uffachuu isaatiin agarsiisaatiin ture waan ta'eedhaatiif. Dhalli namaa wanta hojjetan cubbuu irraa kan hafe kamiyyuu hojjetaa ture. Waaqayyo waaqummaa isaatiif gooftummaa isaa wal qabsiisee hojjetaatiin ture, agarsiisaa ture, barsiisaatiin ture. Nama ta'uu isaatiin haadha isaa dubroo Maariyaamiidhaatiif gaafa isheedhaaf qoraan cabsaafii ture. Qoraan gaafa isheedhaa cabsu foon uffachuu isaa nama ta'uu isaatiin qoraan isheedhaa cabsaa ture. Waaqummaa isaatiin garuu duumessa irratti fe'eetiin isheedhaaf fidaa ture. Namummaa isaatiin waan namni hojjeteera gaafa jennu bishaan isheedhaan waraabaa ture haadha isaatiif ni ajajama ture. Haadha isaatiif ni ajajama, ni abboomamaaf ture, ni ergamaaf ture. Bishaan gaafa isheedhaan waraabu namummaa isaatiin waaqummaa isaatiin garuu gingishaatti fidee isheedhaaf fidaa ture. Namni gingishaatti bishaan naqu hin jiru Waaqayyoo yoo ta'e maleessa. Inni garuu nama ta'uu isaatiin haadha isaatiif abboomamaa ture, ajajamaa ture, ergamaa ture. Waaqummaa isaatiin garuu
bishaan gingilchaatti kan baatudha. Namummaa isaatiin qoraan gaafa isheedhaa cabsu waaqummaa isaatiin garuu duumessaan ajajeetu manatti gashaa ture. Galanni ulfinni teessoo Saariyaam irratti saafa ta'u malee. Kanaaf Kiristoos Waaqayyoodha moo namadha isa jedhuudhaaf deebiin isaa inni gabaabaa Kiristoos Iyyasuus Waaqadha namadha. Goonka Waaqa goonka namadha. Waaqa ta'uu isaatiif Wangeela Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 14tti kan jiru deebiidha. Deebii kanaa dubbifadhaa warri kitaaba qulqulluu dubbistan warra of harkaatii qabdan. Amma galata Waaqayyoo teknooloojiin babal'ateera waan ta'eef harka keenya irratti baannee deemna. Nama dubbisutu nama hubatutu hin jiru maleessa. Iyyasuus Kiristoos Waaqa darga jenneeti. Iyyasuus Kiristoos nama dhaahooyi. Nama jechuu dandeenya. Isa jedhuudhaaf Kiristoos nama ta'eera. Goonka namadha. Sababiin isaa jalqaba gaafa samiirraa gadi bu'ee sagalee qofaatu gadameessa dubroo Maariyaamiin keessa bulee bara. Ergamaan ifaa qulqullichi Gabri'eeliin gara dubroo Maariyaamii gaafa ergamee dhufu Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqa biraati ayyaana argatteetta kennaa argatteetta gammadii ilma ni deessaa jedhee gaafa sagalee misiraachoo itti himu naaf ta'a jettee gaafa isheen fudhattu hafuurri sagalee kan ta'e ilmi gadameessa ishee keessa dhufee buufate. Magaalaa taasifate, biyya taasifate, taabota taasifate gadameessa ishee irra keessa bule. Gadameessa ishee keessa kan bule sagaleedha. Sagalee kan jedhame immoo ilmadha. Ilmi immoo Kiristoos Iyyasuusidha. Erga gadameessa ishee keessa bulee foon ishee irraa foon fudhatee dhiiga ishee irraatii dhiiga fudhatee gara addunyaa kanaatti erga ba'ee erga dhalatee booddee addunyaa kanarra deddeebi'ee akkuma nama tokkotti cubburraa kan hafe hundumaa hojjechuudhaatiin erga guddatee boodaa du'a Addaamiin du'uudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe. Du'a Addaam ofii isaatii du'ee gidiraa Addaam gidirfamu ofii gidirfamee dhiphina Addaamiif ijoolleen isaa dhiphatan ofii isaatii dhiphatee fannoo baachuun gaara Qaraaniyoo irratti erga ba'ee barruu ittiin Addaamiin uume bismaaraan erga waraaname cinaachi isaa eeboodhaan waraaname gonfoo qoraattiidhaan mataan isaa gubbaa erga kaawwame dheebuu kan nama baasu ofii isaatii dheebotee hadhooftu erga dhugee booddee yeroon isaa gaafa ga'ee jedhu lubbuu isaa dabarsee gaafa kennee jedhu gara boolla awwaalcha ergisaatti dhaqee gaafa awwaalamuu foon dubaroo Maariyaam irraa fudhate sanaan dhaqee awwaalame. Guyyaa sadaffaattis du'a mo'atee yeroo du'a keessaatii warra du'anii jiran keessaa gaafa ka'u aangoo isaaf humna isaatiitiin awwaala naa banaatuun jedhiin awwaala cufamee jiru sana saaqee yeroo ba'ee jedhutti foon dubroo Maariyaam irraa fudhate sana iddoo awwaalchaatti dhiisee hin kaane foon sana fudhateetiin ka'e. Kanaaf Kiristoos nama ta'eera. Goonka namadha. Guyyaa 40 halkan 40 du'ee du'a erga injifatee booddee bartoota isaa wajjiniin deddeebi'ee waa'ee abdii jireenya bara baraa erga isaaniif horee erga isaan abdachiisee booddee gara iddoo abbaa kootiin deemaa mootummaa abbaa kootii keessa bakka bal'aatu jira. Dhaqeetan bakka isiniif qopheessaa akka ijoollee abbaan qabne iddoo kanatti isinin dhiisu deebi'ee dhufeetan isin fudhadha jedhee abdii isaaniidhaaf horee gara abbaatti gara teessoo isaa Aariyaam irratti ol ba'e. Ammas ijoollee isaa warra ta'an fudhachuudhaatiif mootummaa bara baraa kan ta'e mootummaa isaa isa dhugaa iddoo aaragalfii iddoo boqonnaa iddoo qulqulloonni toloonni jiraatanitti ijoollee isaa fudhachuudhaaf deebi'ee yeroo lammaffaadhaaf ni dhufa. Gara samiitti ol ba'uunsaa jalqaba gaafa dhufe sagalee qofaadha. Gara samiitti gaafa ol ba'u garuu duuka bu'oonni kan isaan argan hojii duuka bu'ootaa yookiin hojii ergamootaa irratti kan barraa'ee jiru bartoonni utuu ilaalanii foon dubroo Maariyaam irraa fudhate sanaan gara samiitti asii ol ba'e. Yeroo lammaffaadhaaf deebi'ee ijoollee isaa fudhachuudhaatiif murtii isa dhumaatiif gaafa gara addunyaa kanaatti dhufus immoo foon ishee irraatii foon dhiiga ishee irraa dhiiga fudhatee isa gara samiitti ol ba'e sana achitti dhiiseen dhufu isumaan fudhateetu gara addunyaa kanaa dhufa. Kanaafidha gaafa Kiristoos gara samiitti ol ba'u ija isaanii ol kaasanii otoo isaan samii keessa ilaalaatti jiranii ergamoonni Waaqayyoodhaa cinaa duuka bu'ootaatti argamee isin yaa warra Yerusaalem maal ilaaluudhaaf gara samii keessa ilaaltu? Kiristoos barsiisaan keessan utuu isin ilaaltanii gara samiitti akkuma inni ol ba'e ammas deebi'ee ni dhufa. Eeyyeen Kiristoos gara samiitti akkuma inni ba'e
akkuma sanattis immoo deebi'ee ni dhufa. Kanaaf Kiristoos goonka Waaqadha, goonka namadha. Kiristoos Waaqadha, Kiristoos namadha. Nama ta'eera. Waaqummaan isaa namummaa hin balleessine, namummaan isaa waaqummaa isaa irraatii gad hin buusne. Walooma jechuun kanaafidha. Tokkoomuu jechuun yookiin tawaahidoo kan nuti jennuuf kanaafidha. Waaqayyo nama ta'e, namnis Waaqa ta'e. Utuu wal hin miidhin, utuu wal hin balleessin jechaadha. Gaara Siinaa gubbaa irratti akkuma Museen labooba abiddaatiin damee abiddaa boba'u argee, abiddi sun laboobi abidda sanaa damee muka sanaa akkuma inni hin gubne, dameen muka sanaa abidda sana akkuma inni hin dhaamsine, dubaroon Maariyaam Waaqayyoo abidda kan ta'e gadameessa ishee keessa gaafa bulu namummaa ishee hin balleessine. Dubaroon Maariyaam nama taatee utuu jirtuu Waaqayyoon garaatti baachuu isheetiif Waaqayyoo waaqummaa isaarraa gad hin buune. Kabaja isaarraa gad hin buune, ulfina isaarraatii gad hin buune. Kanaafidha qulqulluun abbaan Hiriyaaqoos akkamittiin Waaqa abidda ta'e kiruubeeliif suraafeel ollannaa cimaadhaan fuuldura isaa kan dhaabbatanii gadameessa kee xiqqoo taate kana keessatti akkamitti keessummeessite, akkamittiin barbadaan abiddummaa isaatii sin gubne, yaa dubaroo Kiristoosiin iddoo kamitti keessummeessite jedhee kan inni dubbateef kanaafidha. Kanaafiyyuu Yesus Kiristoos Waaqayyoodha, namadhasi. Kiristoos Waaqayyoodha, namadha. Tawaahidoon akkasittiin beekte, akkasittiinidha kan nuti amannu jechaadha. Kanaaf deebiin gabaabaan Kiristoos maalidha kan jedhuudhaatiif si'aa qaqqabu ergaan koo bakkaaf lafa jirtutti Kiristoos Waaqayyoodha, namadhas. Waaqummaa Kiristoos naafa adeemsisaa ture, gooboo diriirsaa ture, jaamaadhaaf ija kennaafiin ture, hojii raajii garaagaraa hojjetaa ture. Waaqummaa isaa ilaalee nama miti seexanni ragaa baafii ture. Kanaafiyyuu seexanni waaqummaa Kiristoosiidhaaf ragaa kan hin ba'u, ati waaqummaa Kiristoosiidhaa kan wallaalte bakka kam sii kennu, ulaagaa kamitti siin si dabalu. Anutuu seexanni dubbatee seexana dubbachiisanii seexannumti mataasaa ganumsa sirraan baradhe jedhee akka inni dubbatu abdiin qaba. Kiristoos Waaqa ta'uu isaa seexanni kan ragaa isaa ba'u, dhalli namaa Kiristoos Waaqa akka inni hin taaneedhaatiif arrabni isaa akka hin dubbanneedhaaf kan sakaalame kamiifi lapheen isaa kan jabaatee jiru waaqummaa Kiristoos akka hin fudhanneedhaatiif laphee akkamii baatee wanta jiruufidha. Ulfina isaa, guddina isaa, maqaa isaa Adoonaay Elshaadaay, Kiristoos Amaanu'eel, Iyesuus alfaadhaaf omeegaa kan ta'e gaafa waamamu Kiristoos maqaan isaa seexanni iyyee kan caraanu waaqummaa isaatiif maqaa isaa dhaamuudhaatiif kan hin dandeenye seexanni, ati waaqummaa isaa akka hin fudhanneedhaatiif laphee kee kan jabeessee jiruuf ani hin beeku. Haa ta'uutii garuu Kiristoos Waaqayyoodha. Kiristoos namadha. Tawaahidoon akkasittiin amanti. Ergaa kiyya xumureetan jira. Gaaffii kan biraan yoo jiraate deebii kennuudhaaf qophaa'oodha. Kanaafiyyuu Waaqayyoo Kiristoos Waaqa miti jedhee lapheen hin amanne, gara laphee Waaqayyoo Kiristoos waaqummaa isaa amanee laphee laafaadhaaf laphee amanuu akka siif warra si fakkaataniif kennu abdii guddaan qaba. Haa ta'uutii ergaan kun inni xumuraadha. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Jabaadhaatii dhaabbadhaa. Yeroon isaa yeroo itti warri shakkitootaa ittiin amantaa keenya dogoggorsuudhaatiif daandii dhugaaf haqa taate irraatii akka nuti kaannuudhaatiif dhamaa jiranidha. Obboloonni amma hojii kanatti bobba'anii jiran qarshiidhaan goomanii kanneen hojjetaa jiranidha. Waa'een amantaa kamiiniyyuu kan isaaniif hin galledha. Ortodoksiin, Protestaantiin, Musliimnis maalummaa isaa kan isaaniif hin galle hojii kanatti bobba'anii jiru. Kanaafiyyuu Waaqayyo laphee qulqulluu isaaniidhaaf haa kennu. Maaliif nuu keessaa ba'an jechuudhaatiif hin dandeenyu.
sababiin isaa kitaaba qulqulluu dubbata waan ta'eedha. Baay'een isaanii yeroo dhumaa sanatti amantaa isaanii ni jijjiiru, amantaa isaanii see dhugaa sana ni ganu jedhee wanta dubbatee jiruudhaaf amantaa isaanii kan ganan namoonni baay'een akka isaan jiran kitaabni qulqulluun ifa godheetu nutti dubbata. Kanaafiyyuu anaaf isin warri sagalee kana dhageenyu amantaa keenya ishee dhugaa ishee daandii abbootaaf duuka bu'ootaa kan taateerraa akka nuti deddeebinuudhaaf tolaaf eeyyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Ergaa qulqulluu Yihuudaa lakkoofsa 20 gubbaa irratti isin garuu yaa michoota koo amantaa keessan isaa hundumaa caalaa qulqulluu ta'e irratti cimaatii dhaabamaa jedhee akkuma dubbate amantaa keenya ishee hundumaa caalaa qulqulluu taate irratti cimnee jabaannee akka dhaabbannu eeyyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 3 gubbaa irratti amantii al tokkicha qulqullootaaf laatamte irratti cimaatii dhaabbadhaa irrattis wareegamaa jedhee Yihuudaan ergaa isaa akkuma barreessee jiru nutis amantaa keenya irratti jabaannee cimnee akka dhaabbannu eeyyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Amantaa keenya irratti cimnee dhaabbannee akka jiraannuudhaaf Waaqayyo Waaqni keenya nu haa dandeessisu. Raajichi Hoose'ii raajii isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti sabni koo beekumsa dhabuu irraatii kan ka'e badaniiru akkuma jedhe warri beekumsa hin qabne amantaa kana irraatii badaa jiru. Warri beekumsa hin qabne ammas Waaqayyoon gananii deemaatti jiru. Waaqayyoodhaan gannee akka nuti hin deemne Waaqayyoo nu haa tiksu. Arjummaan Waaqayyo keenyaaf araarsummaan dubaroo Maariyaamii. Eegumsi ergamoota Waaqayyoo ayyaanni suugne raajotaa wareegamtootaa hunda keenya irrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Duuka bu'oonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irra deemaa turan immoo amantaa kan biraadha. Amantaan isaanii isa kamidha? Isa jedhuudhaatiif ragaa waa'ee amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo daandii dhugaa, daandii sirrii akka isheen hin taate ragaa kitaaba qulqulluu waliin caqasuudhaatiin marsaa itti aanu keessatti deebineetiin wal agarra. Hanga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Sagalee kana, ergaa kana yookiin deebii kana obboloota keessan hundumaa irratti sooshaal miidiyaa fayyadamtaniitiif Giruuppii keessa jirtan hundumaatti iyyuu sheer gochuudhaatiin obboloota keessan hundumaa biraatiin hin ga'a. Warra lapheen isaanii jabaate akka ittiin laafuudhaatiif, warra lapheen isaanii laafee daandii amantaa ishee dhugaarra warra jiran akka isaan amantii isaaniitti jabaataniidhaatiif ergaa kana akka ittiin naageessan maqaa Waaqayyo isa jiraataa Kiristoosiin isinin gaafadha. Jabaadhaa, cimaatii, dhaabbadhaa. Waaqayyo isa nu barsiiseef, isa nu gorsee maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barnoota isa kan biraatiin deebineeti wal agarra. Aga sanatti garuu miidiyaa YouTube irraatiin barnoota isiniif darbu akka dhaggeeffattan, akka hordoftan, obboloota keessan, hiriyoota keessan gara mana kanaatti maatii akka isaan ta'an akka affeertan kabajaanan isin gaafadha. Nagaa Waaqayyootiin tura. Egaa obboleettiin keenya amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka isheen hin hordofne, amantaa kam keessallee akka isheen hin jirre, garuu amantaa kamiin iyyuu fakkaatteetti kan isheen jiraattu. Kun immoo sababiin isaa sababa fakkeessanii jiraachuudha. Ittiin har'a jiraachuudhaaf malee amantaadhaaf akka inni hin taane. Warri har'a fakkaatanii garaa isaaniitiif jecha bulan garuu gooftaan isaanii isaaniif garaa isaati akkuma inni jedhe kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu. Warri garaa isaaniitiif jecha bulan, garaa isaaniitiif warri jiraatan amantaa Ortodoksii Tawaahidootti quba kan qaban. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waa'ee waaqummaa Kiristoosii barsiisuu kan barbaadan, kaan immoo Kiristoos waaqa akka hin taane lallabuu kanneen barbaadan obboloonni dirree hojii kanaatti bobba'anii jiran hedduun isaanii jiru. Kanaafiyyuu irraa of eeggadhaa. Marsaan kun marsaa sadaffaati. Obboloonni nama 7 ol ta'anii qarshii fudhachuudhaan hojii kanatti bobba'anii jiran amma nama 3ffaa irra gahamee jira. Isaafis gaaf tokko ifanii ba'a. Hanga sanatti jabaadhaa, nagaa keessaniin turaan isiniin jedha. Horaa bulaa, deebanaa. Didiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuuraa